yoo dhufee Sumayyaa tasgabbeessee deebi'ee yoo fuudhellee ittiin gammada. Takka fuudhee jaartii amansiisuunis numa jirti bara. Garuu kana hundarraa wajjii haasofnee hordoftaaf kabajamtoota kiyya. Wallahi ani ittiin gammada yoo waa takka naan jettanii Fatihaa waan akkana dhaabbadhu nyaatan waan isin hin gammanne irratti ni dhaabbadda. Dhugaa dubbachuuf maaliif isiniin kabaja akkana jaalatan akkana kabajan niin beeka. Anis akkasuma daraniin isin kabaja qaalii teessan biraan kuutuu Fatihaa waan akkana keessa beeyu naan jettan niin baha. Rakkoon qabu tasanii garuu dubbii tana keessatti nu banne naagaleetti amma waan isin maruu danda'e viidiyoo tana. Dubbii tiyyataniitu hammeenyaaf akka hin jenne. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya. Akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraatan baga jiraannee walumaanuu bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyyatu onni irraa madditee isin bira haa geessu. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya har'aan tana Fatiyaan maal qabattee dhuftee jettan har'aan tana waan hin qabadhee isin dhufe waan biraatti illee miti viidiyoo kalee waraabeerratti yaada takka takka isin ibsu barbaadeetiin jira. Maali yoo jettan nama hedduutu nanu bannee na fakkaata. Hordoftoota kiyya irra hedduun nanu bannee na fakkaata. Ani viidiyoo san takkaaffaa waan inni irraa waraabee fi hammeenya biraa qabaachuu hin ta'in dhugaadha. Sayidoon jechuun obboleessa kiyya akka obbolummaatti nasihaa obbolummaan itti dhaammadhee jechuudha. Dhugaadha. Fatihaati bultii namaa keessaa bahii. Fatihaati maal taate warra jettan hedduu jirtanii. Dhugaa baga naan jettanii ani amma maaliif naan jettan jechuutu hin ta'in nanu banne hordoftaaf daawwattoota kiyya irra hedduun namaa waan ani irraa dubbateef nanu banne hammeenya biraatiif fudhattanii jechuu kiyya. Takkaaffaa ani akkuma isin himetti yeroo rakkoo kiyya yeroo ani akkasitti yeroo baharniin fuudhaajee rakkoo mashaakila hedduu gaafan keessa jiru akka nama tokkoof obboleessa kiyya Sa'iid na cina dhaabbatee ana biras bahar biras dhaabbatee gorsa babbareedaa dhaamsa babbareedaa nu dhaamu ture. Akka nama tokkotti illee isin hundinuu gaafsan bahar dhorku turtanii dhugaadha. Sa'iidis akkasumatti hedduu baharitti illee himu ture. Maal jechuun ture taa'ee bahar ammaan tana ilaaleen booda rakkoo hedduu si dhufa. Maal jechuun ture dhugaadha. Gaafsan Sa'iid akka nama tokkotti akka nama na dhiyaatu tokkotti na cinaa dhaabbachuu ture. Dhugaa waan ni jeessanis hin oolamne. Har'aan tana fuudhii baarotu ani fuudhin jechuun fuudhee ila amma hedduu qabiinsa keessa jirra jechuun hedduu mashaakila keessa jirra. Inshaallah nuti illee rabbi mashaakila kana keessa rabbi nu haa baasu jechaati. Anis waanin Sa'iidoof dhaame takka akka obboleetti akkatti dhaamsuma kanaan dhaameef. Jaartiin dhugaa fuudhu noo jirti dhiirti haa fuutu. Ani waa'ee shari'aas hin dubbanne dhugaa shari'aan teenya afur ayyamtee jirti. San maaruufa anuun hin beekaa isinis ni beektan. Garuu ani san hunda otuu hin ta'in ani dhaamsa tokkotti akka obboleetti akkatti otuu jaarsaaf jaartiin jidduutti waliigaliinsa otuu hin jiraatiin takka ayyamsisni jechuun waan jirtu dhugaadha. Dhiitti dirqinis ni fuuti. Garuu ani waan hin jee otuu waliigalaan hin jiraatiin yoo namni kan ka'ee fuudhe booddeen isaa gammachuun hin jirtu. Mashaakiluma sanumaan addaa ibsuu hin barbaade. Ani Sa'iidoo sagalee isaa hunda isin hin baasne wajji haasoo inni jirra. Eegas illee dhiifama ol gaafannee yaada babbareedaa ol jukiyya haasawaa keenya. Sa'iidoon waan ani jeef Sa'iidoon na hubatee jira. Waan ani irraa ka'ee waan kana jeef Sa'iidoon na hubataasi. Maaliif hammeenya biraatiif akka hin jenne ni beekaa Sa'iidoon. Wal gorfachuun obboleeyyen taa'ee namni wal gorfachuun nima jirti. Har'aan tan isin hordoftoota kiyya qaqqaaliidha. Yoo Fatihaa waan akkana jettanii na gorfattanii wallahi isin irraa hin fudhadha gorsa keessan. Niin fudhadha maaliif anaaf yaaddanii na gorsitanii hin beeka. Hamtu biraaf akka waan akkanaan hin jenne hin beeka. Anis akkasuma obboleeyyen kiyya. Ani karabbiin narraga. Ani hammeenya biraa yaadeeti miti. Takka miciyyoon san maaliif fuudhaa miciyyoon san naan ta'ini miti. Miciyyoon ofii miciyyoon sabboontu intala siin booda intala daa'imaa fuudhus maashaallah san dhimma isaati. Waan biraa haasoo miti. Intala san yoo fide intala sabatiyyaa fuudhuu ittiin gammada. Garuu ani waa'ee fuudhaa irratti otoo hin ta'in ani waa'ee bultii booda mashaakilli dhufuurraayin Sa'iidoof yaada takka takka wajji ibsanne eegas wajji haasoo illee iccitiin ani jeellee iccitii biraati miti. Iccitiin Sa'iidoon niin fuudhaa kala isaanii murteeffadhe fuudhuuf hin deema waan jeessanii sanumaan jee wajji haasoo eegasan illee Sa'iidoon kalas fuudhuuf hin deema Fatihaa. Ani amma fuudhuuf hin deema maanguddootti xiqqoo dubbiin lafatti harkisuu jiranii malee fuudhee waa hunda xumuree asitti deebi'uu fedhanaan jee wajji haasoo inni gammachuun bilbila addaa cufannee jechuudha.
naannoo bannee waan isin injee furdurtaa daawwattoota kiyya qaqqaaliiwwan isiniin jaaladhaa isiniin kabaja. Wallaahi dhugaa dubbachuuf waan naan jettan tokko itti mufaddu'an. Fatiyaan dhugaa bultii namaa takkaa seenteen beektu ni beektan isinillee. Waa'ee bultii namaa takkaa seenee ana haasa'u isin agarre. Garuu bultiin Saayiduu bultii tiyya. Saayiduu yeroo rakkoo kiyyaa akkasiin na cinaa dhaabbate waa hedduu na wajjin olii gad deemu ture. Viidiyoolee marii malee dhugaa Sumayyaa waa'ee kee dubbatteen beektu akkuma isin jettanitti. Dhugaa Sumayyaa ani Sumayyaaf jeelleen dubbanne ani Saayiduuf jeetiin dubbadde dubbisan. Maaliif hedduun kabajaa hedduun jaaladha obboleessa kiyya qaaliidha. Hedduu walitti dhiyaannaafin angas dubbadde. Bultii namaa takkaa seeneen beeku hordofsaaf daawwattoota kiyya. Bultii namaa seenullee jaaladha wallaahi dhugaa dubbachuuf. Baga naan jettan ani wallaahi jecha keessaniif aariyootu hin ta'in akka hin hubanneetti dubbitan akka keessatti hin hubanneen naa gali. Hammeenya biraa qabaadde takka Sumayyaaf wabii ta'ee haasa'ootu hin ta'in ani waan na fakkaate akka bultiin tiyya keessa waan na mudate san akka Saayiduu mudanne jechaafin angas dubbadde. Malee ani wallaahi Saayiduun yoo fuudhee ittiin gammada. Takkaa miti afur fuudhuu ni dandeenya. Rabbiin haa tolchuuf. Maaliif nama gaarii tokko bakka gaarii barbaadda. Haa fuudhuun ittiin gammada wallaahi. Garuu waliigaliinsi otoo hin jiraatiin ka'ee namni tokko bultii isaa keessa takka haati manaa ni lolti. Tafeetee ni lolti. Ani amma hordoftaaf daawwattoota kiyya wallaahi Saayiduun ni hubata. Garuu amma isin waan isin adda baasuu barbaade ani Saayiduu fuudha isaallee jibbee otoo hin ta'in. Waliigaliinsi jaarsaaf jaartii jidduu otoo hin jiraatin dhugaa ni fuudha. Garuu booda bultiin sana akkam taati? Jaarsaaf jaartii jidduu san ilmaan jidduu jira. Jeequmsaa addufaa jeequmsa san keessa takka dubbiin jeequmsaan kaate hin toltu. Ani amma akkanatti tolutti anaaf Saayidoollee haasofni jira. Saayidoon dhufee Sumayyaallee tasgabbeessee deebiillee intala sana yoo fuudhe wallaahi ittiin gammada. Mas Sumayyaan lolti miti haa loltu. Ani Saayidoo baraan dhorkuu hin danda'u. Hin fuudhiin jee dhorkuu hin danda'u. Saayidoo miti ani abbaa mana kiyyaa abbaa haadhotu hin fuudhiin jiruuni otoo isinis hin fuudhiin jettanii loltanii na wajji fuudhee jira. Dhugaa dirqama jaartii hayyamsiisuu hin jirtu. Jaartii otoo na hayyamsiisinis ni fuudha. Yaa fuutu. Ani waan isaaf yaadu waa'ee bultii isaaf yaadu akka obboleessa kiyya rakkoonsaa rakkootiyyaa waan jechuuf dhaamsa nasiyaa tokko tokko wajji haasofne. Amma yoo dhufee Sumayyaa tasgabbeessee deebi'ee yoo fuudhellee ittiin gammada. Takka fuudhee jaartii amansiisuunis numa jirti bara. Garuu kana hundarraa wajji haasofne hordoftaaf kabajamtoota kiyya. Wallaahi ani ittiin gammada yoo waa takka naan jettanii Fatihaa waan akkanarra dhaabbadhu nyaatan waan isin hin gammanne irratti ni dhaabbadda. Dhugaa dubbachuuf maaliif isiniin kabaja akkana jaalatan akkana kabajan niin beeka. Anis akkasuma daraniin isin kabaja qaalii teessan biraan kuutuu Fatihaa waan akkanaa keessa beeyuu naan jettan niin baha. Rakkoon qabu tasanii garuu dubbii tana keessatti nu bannee naagaleetti amma waan isin maruu danda'e viidiyoo tana dubbii tiyyataniitu hammeenyaaf akka hin jenne hammeenya biraatiif hin jenne waan jira hunda Saayidoon isaaniis ni beekna. Garuu sana jiraatu. Ani waan hin barbaadu tasgabbiidhaan utuu bultiin tunis hin jeeqamee takkan tolchaa jiranii takka balleessuu miti. Tanas tolchanii taanis tolchuu akkasitti tola. Bultiin isaa akkasitti tolchi. Dirqi Sumayyaan dirqama isiiti isin dhala biraati olii miti. Jaarsa isiniin fudhaa jee fuudhus dirqama ni amanti. Dubartii meeqaatu abbaan mana isii hayyamaan malees hayyamsiises ni fuudha. Ni beekna tun. Waan shari'aan teenya hayyamtee keessee nuti diduu hin dandeenyu. Garuu yeroo takka takka yeroo jaarsiniin nageenaa yoo naa bu'ee naa fuudhe ni gammadaanillee. Garuu bakkee ani hin jaalanne bakkee ani hin barbaanne san yoo seene anillee hamilee na cabxi. Anillee waa'ee bultii kana keessa hamilee na cabxi jechuudha. Fakkeenya godhadheetiin kana hunda gorsaafin Saayidoo gorfadhee eegasillee hojii haasofnee waliin dhadhaamanii niin fuudhaa eegajee rabbiin sitti haa tolchu obboleessa kiyya. Ayyee fuutuus sillanuu jaartiin guyyaa 2-3 lolti. Sanboota ni tasgabbooyti dirqama. Dirqama siiti. Dirqama Saayidoon ilma siin taane abbaa mana siitiisis jaalatee fuudhee ka jaalatees yoo inni jaalasii qabaate fuudhee jaartii godhachuun mirga qaba. San beekamaadha. Garuu hordoftaaf daawwattoota kiyya akka isin natti mufattan hin barbaadu ani jechan jeekan hammeenyaaf miti. Namni tokko hammeenyaaf fudhattanii waan biraa jechuu jettanii garuu dhiifama ani hammeenyaaf hin jenne maaliif akka hammeenyaaf hin jennes ni beektan. Namni kun eenyu namni san eenyu?
intala Oromoo takka yoo Sa'iid nu fuudhe duraanis innummaan gaafa Sumayyaan fuudhe jettuun arraba baay'amtee fi innillee takka saba biraan fuudhu arabaan fuudha jechuu ture. Arraan tana Sa'iidoon keenya ka'ee intala sabati yoo fuudhe intala Oromoo sabboontu yoo nu fuudhe gammachuun qaba. Maaliif na gammachiisa malee ittiin mufadhu. Wallaahi ittiin gammada maaliif obboleessa keenya. Namni obboleessa isaa obboleessi hojii dhalatanii qofaa miti. Obboleessi hojii dhalatanii qofaa miti. Obboleessi jechuun hojii dhaloonni ma'anaan qabdu hojii jireenya keessa akkasii ittiin gammada ittiin boona. Rabbi haa tolchuuf Sa'iidoo keenya inshaallah biiznillah fuudha kee kana rabbiin tagammachuu siif haa godhu. Atillee inshaallah Sumayyaallee ni tasgabboyti waa takkan taatu nutillee hanga dandeenyu bira dhaabbanni tasgabbeessina. Waa takkan qabdu guyyaa 2-3 anu kaa bahaariin fuudhiin ji'a kanatti atuma dachitumu fuudhee jira. Haa fuudhu. Fuudhi dhiiraanuma jirti nima fuudhaa dhiirti. Ani amma waan hin dubbachuu barbaadeef maali? Deebisaa isinii deebisuutu hin ta'in isiniif addaa baasuu fi dubbii hordoftaaf daawwattoota kiyya. Isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa, isin qaqqaaliiwwan keenya hordoftoota kiyyallee, faamilii kiyyallee isin maaliif maatii kiyya hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabajaa waan isin mufachiisu takkallee hojjechuun barbaadu dhugaafatee bultii namaa keessa dhaabbaddu jettanii ani bultii namaa seenee isin beekuu ni beektanii. Tunillee isin ta'uu baannaan ani dhaabbaddu takka. Nama qaalii teessan bira kutuu miti. Saniifuu ani rabbiif jecha dhiifama isinii godheetiin jiraam tokko jarjaree otuu yaada kan hin hubatin koomentii barreessuuf jarjaru jira. Sanillee itti mufadhu. Wallaahi maaliif ina itti naaru namni tokko otuu hin hubatin koomentiif kan jarjaru jira. Sanillee baga barreessitan. Ani rabbiif jecha dhiifama isinii godheetiin jira. Maaliif isiniin jaalladha isiniin kabaja. Isin jechuun hordoftoota kee qaqqaaliidha. Waan isin taaruun qabu. Namni bar nama jaalatuuf dhaamsa nasihaa dhaama baganaa dhaamtan nasihaa sanis. Garuu na hubattan jeeti yaada akkasii hamtuun biraan jirtu. Hamtuun biraan jirtu. Ani rabbituu keessa namaa beeka. Ka keessa kiyya beeku rabbi tokkicha hamtuun biraan jirtu. Tanumaan addaa isin baasaa jeeti. Hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja akkana jaalattan akkana kabajan niin beeka. Baganaan jettanii teessan ta'uu kiyyaaf dhaamsa kana hundanaan jettanii jecha kana hundanaan jettanii anis ni fudhadha. Garuu ani gama kiyya rabbiif jecha dhiifama isinii godheetiin jira. Hordoftootaa fi daawwattoota kiyya qaqqaalii inshaallah biiznillah. Sa'iidoo keenya rabbi sitti haa tolchu obboleessa kiyya qaalii inshaallah yeroo gabaabduu keessa nama aruusa kee si waliin achillee jiraachuu baannu si birallee jiraachuu baannu inshaallah gammachuu teenya. Si waliin warra gammadu rabbi nu haa godhu inshaallah biiznillah sii fi hayyuun wal fuutanii nagayaan warra bultii gaarii wajji buluu rabbi siin haa godhu jechaati. Wallaani cidha gaariin siin jaa ganaallee maanguddoo jira dubbillee maanguddoo xiqqoo dubbii dheerate warri intalaas xiqqoo aareeti. Sanumaaf dubbiin dheeratte inshaallah Sa'iidoo keenya rabbi siif haa laaffisu gammachuun ta'e gammachuu teenya inshaallah siif hayyuun illee wal fuutanii gammachuu teessa rabbi nu agarsiisuun jaa. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa rabbiif jecha gama keenyaan dhiifama isin godheetiin jira. Na hubattanii amma viidiyoo tana hanga dhumatti ilaala. Na hubattanii hammeenya biraa fatiyaan kan qabne ni gartanii na beektanii ani immoo hanga rabbiin na beekaa keessa kiyya isin gubbaan na agartanii keessa muka arku. Rabbuma hammeenya biraatiif akka hin jenne kanumaan isin hubachiisaa jeetiin dhufe hanga viidiyoo biraatti waliin dhufnu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.